Ashaamaa jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraattan anillee nagaa kooti isiniin jedha. Har'a jechuudha akkamitti aappii barbaaddan irra daataa akka cufuu dandeessan aappii barbaaddan immoo daataa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Karaa lamaanaan isinitti agarsiisa. Karaa tokko yoo isin dide karaa tokko fayyadamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko tokko otoo nuti iimoo irra galuun barbaannin namoonni nurra dawwalanii jechuudha iimoo irra deebisanii onlaayinii irra nu galchu jechuudha. Kanaaf nuti immoo yeroo barbaanne iimoo irraas ta'uu feesbuukii, miseenjarii, waatsaappii aappii barbaannerra daataa cufuu dandeenya jechuudha. Yoo nuti dhaynee aappii sanirratti daataa banne yookiin immoo waayifaa banne malee jechuudha namni nurra dawwaleef nurra barreesseef onlaayinii irra nu deebisuu hin danda'u jechuudha. Torbanis ji'as gaa cufaati irra namni irratti sin deebisuu hin danda'u. Kanan isinitti agarsiisa karaa lamaanaan isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee iimoo irra waatsaappii irra guruupii garaagaraa nurra hidhanii otoo nuti feesbuukii fa'aa waa tokko tokko fayyadamnu viidiyoo iimoo irraa nurra dawwalanii onlaayinii nu deebisuu jechuudha. Kanaaf kana akkamitti aappii irraa daataa cufuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Aappiif daataan tokkuma daataa fi waayifaa jechuudha. Warroota daataa fayyadamtaaf qarshiidhaan jechuudha daataa kaardiitti guuttanii akkasiniillee qarshii keessan daataa isinii qusatu godhaa jechuudha. Appilikeeshinoonni waan daataa qarshii nyaataniif jechuudha. Kanaaf appilikeeshinoota sanarraa yeroo daataa cuftan daataa keessan innaa cuftan appilikeeshinoonni kan isinii qusatu jechuudha. Aappii barbaadan irraa akkasumatti cufuu dandeessu. Kanaaf yeroo aappii irraa cuftan daataallee isinii qusataa jechuudha. Warri waayifaa fayyadamtan immoo silatti waayifaa fayyadamtu waayifaa rakkoo hin qabu jechuudha. Kanaaf kanan isinitti agarsiisa haga dhumaatti na hordofaadha. Viidiyoo kan gadhumaa daawwadhaa isiniin jedha. Warroonni aaraa gara yuutuubii koo dhuftan jechuudha. Iddoo kanarratti subskiriippii godhaa mallattoo ishii kana ol kan jetturra godhaadha. Haala kanaa yoo gootan barnoonni ani gadhiisu guyyaa guyyaadhaan sin bira ga'a jechuudha. Asirratti waa'ee barnootaati kanan barsiisu. Kanaaf haala kanaan yoo subskiriip gootan barnoonni ani gadhiisu eenyu dursee sin bira ga'a jechuudha. Barnoota haga ammaatti sin darbe argachuudhaaf iddoo viidiyoo jettu kana tuqaa. Sanaa booda viidiyoolee hedduu as keessa jira. Seenaa irraa baradhaa isiniin jedha. As keessatti wantoota isin dhibe seenaa irraa baradhaa yoo gaaffii qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Viidiyoo koo laayik godhaa isiniin jedha. Laayik gochuun hin dagatiin akka namni irraa argee baratu deebisee immoo anaafillee jajjabina ta'a waan ta'eef viidiyoo koo laayik gochuu hin dagatiin isiniin jedha. Wantoota isin darbe amma ammaatti as keessa seenaa irraa baradhaa gara barumsaatti isin dabarsaa gadhumaa na hordofaa. Amma peelaa istoorii keessa seentaniitu iddoo kanarratti neet karaan kun karaa isa tokko jechuudha. Karaa biraas isinittan agarsiisa. Ifama. Haala kanaan itti barreessitu jechuudha. Akkuma argitan akkasitti itti dhaaftu jechuudha. Neet gaard kan jedhu kana naa gootanii eetaa gaa guddaa gootanii haala kanaan itti barreessitu. Appii sun jalqaba isinii dhufaa jechuudha. As gubbaarratti akkuma argitan akkasitti itti barreessitan appii sana irra tuqxu. Dafee isinii buusa. Appiin kun anamma buufadheen jira waan ta'eef oppiin godhee keessa seenaa jechuudha. Isinittiin agarsiisa. Yeroo akkasitti tuqxan keessa seentu. Yeroo akkasittiin haala kanaan homaa isin hin gaafatu appiin kun yeroo jalqaba bantanii alloowwi gootuu eeyyama kennitu jechuudha. Sanaa booda haala kanaan isinii fida jechuudha. Azalatti amma appilikeeshinoota moobaayilii keessan irra qabdan akkasitti isinii fida jechuudha. Appiisin moobaayilii keessan irra qabdan kun amma appilikeeshinoonni kun mulu moobaayilii koo irra jiru jechuudha. Fuuldura kanatti akkuma argitan mallattoo waayifaa fi mallattoo daataa jira. Mallattoo ishiin kun warra waayifaa fayyadamtanidha. Ishiin fuuldura jirtu kun immoo warra daataa fayyadamtanidha jechuudha. Ishiin tun waayifaa ishiin tun immoo warra daataa fayyadamtanii jechuudha. Kanaaf appilikeeshinoota as keessaa amma daataa cufuu yoo barbaaddan maal gootu amma appii kanarraan daataa cufa yoon ta'e waayifaadha yoo ta'e yoo waayifaa cufuu barbaaddan asirra gadi tuqxu. Yeroo akkasirra gadi tuqxan kunoo hin diimatti. Sanaa booda maal gootu mallattoo as gubbaa tana as bantu. Yeroo as bantan okee gootu. Obsaan eeggadhaan. Amma daataan irraa cufamaa jechuudha. Amma duubatti deebi'ee naan isin agarsiisu. Ifamaa diingatan ture. Appilikeeshinichi kunoo isa kana.
Dingata bakka biraa tuqe. Kunoo akkuma argitan amma ishiin kun gurraa diimattee jirti jechuudha. Dirqama mallattoo ishii kanatti banuu qabdu cufuudhaaf. Amma appii as keessaa appii tanarraa daataan cufamee jechuudha. Appii barbaadan irraa cufuu dandeessu. Iimoorra namni kamuu dawwalee siin galchuu hin danda'u. Onlaayiniirra yoo fedha keessan hin dhaqxanii iimoorra seentanii bantan malee. Gubbaa kanatti yeroo akkasitti bantanii cuftanii mallattoo qulfiin gubbaa kunoo bakka waayifaa bukkee kanarra ni dhufti. Sun amma cufamuu appilikeeshiniirraa daataa balleessuu keessan agarsiifti jechuudha. Qulfiin gubbaarra suni akkasuma iimoorraayis daataa cufuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan yoo tuttan amma kunoo diimatee jira jechuudha. Appii barbaadan irraa warroonni daataa fayyadamtaffaa jechuudha. Daataa akka isinii qusatuuf haala kanaan appii barbaadan irraa cuftanii kaa'uu dandeessu jechuudha. Akka daataa isiniif qusatu. Amma iimoo yeroo akkana gootan eenyuyyuu dawwalee iimoorra isiniin galchuu jechuudha. Feesbuuk yoo barbaadan miseenjarii kunoo akkuma argitan mallattoo kanatti gootu. Yoo warri immoo daataa fayyadamtan ishii fuulduraa kanatti gootu. Ishiin kun kan warra waayifaati. Ishiin kun kan warra daataa fayyadamtanii jechuudha. Kunuu haala kanaan itti tuqxu jechuudha. Anamma iimoo waan fayyadamuuf feerraan kaasaa. Haala kanaan appii barbaadan irraa daataa cufuu dandeessu jechuudha. Akkasitti mallattoo ishii kana banuu qabdu as gubbaarraa yeroo akkasitti cuftanii kaatanii akkasitti banuu qabdu jechuudha. Akkuma isinii galu sanaa booda okee irratti gootu jechuudha. Karaan kun isinii gale jedhee yaada. Warri waayifaa iddoo kana warri daataa iddoo kana. Kana isiniin jedha amma immoo karaa isa tokko isinitti agarsiisa. Na waliin tura. Inni kun isinii gale jedhee abdii qaba. Fakkeenyaaf iimoo irraa amma immoo karaa biraa akkamitti daataa cufuu dandeenya? Iimoo qofa miti appilikeeshinoota barbaanne irraa kan jedhu immoo maal gootuu iimoodhuma tana gadi qabdu. Yeroo haala kanaan gadi qabdanii mallattoon ishiin tun as gubbaarra jirti. Akkuma argitan asirra jirti. Achirra gadi tuqxu. Yeroo akkasitti tuqxanii isa jechuudha as gubbaarraan. Obsaan eeggadhaa. Amma inni banutti. Yeroo akkanatti isinii fide iddoo kanarratti jechuudha. Ol buttanii iddoo kun istooraagii kan jedhu kun ni jira. Iddoo kana irratti qulleeffachuu achi keessaa qulqulleessu wanteedha. Jala kanatti kunoo fireej stoop kan jedhu kana ni jira. Firee stoop kan jedhu kanarra yoo tuqxan amma gurraacha'ee jira. Yeroo daataa irraa balleessitan maal ta'a ni daalachaa jechuudha. Achirra gad tuqxu sanaa booda okee gootu. Sanaa booda kunoo amma daalacha'ee jira jechuudha. Daataan iimoo irraa badee jira jechuudha. Inni kun karaa isa tokko jechuudha. Haala kanaan appii barbaadan irra daataa cufuu dandeessu. Kana qofa miti. Warri immoo gadi qabdanii isinii bahuu dide maal gootu seetingii keessa seentanii nam tokko silkiin hundi tokko miti. Kanaafin akkasitti isinitti agarsiisa. Karaa garaagaraatiin amma beekan walitti himuun gaariidha. As keessa hoo seentanii as keessa happis kan jedhu ni jira. Happii kanarra tuqxu. Yeroo appii kanarra tuqxan appilikeeshinoonni mobaayilii keessanirra jiran muluu isaa isinii bahuu jechuudha. Yeroo appii as keessa hamma appii daataa irraa balleessuu barbaaddan sanaa barbaaddanii kan faqqaddaniirraa jechuudha irra gadi tuqxu. Yeroo akkasittiin irra gadi tuqxan amma sila kanarraa cufeen ka'ee mee appii biraarraa cufu miseenjarii kanarraa cufu irraan tuqaa. Irra tuqxu jechuudha. Appiidhuma isaa irra tuqxu. Yeroo akkasitti tuqxanii tama obsaan eeggadhaa. Ifa mana harkaa duubatti deebi'ee amma appii barbaaddan sanarraa daataa balleessuu fi maal gootuu irra gadi tuqxu jechuudha. Karaa biraa yoo isin dide amma kun karaa tokko isin dide karaa tokko immoo sirreeffachuu dandeessu kan jedhu. Jala kanatti kun waa sadii fide open jedhaa install jedhaa free stop kan jedhu kana tuqxu isin. Amma daalachaa'ee dhufaa jechuudha yeroo irra tuqne amma kun gurraacha'aa. Yeroo akkasitti tuqxan okee gootu sanaa booda kun kalarii isaanii jijjiiraa jechuudha boodarra yeroo tuqxanii kaatan. Sanaa booda daataan appii barbaadan irraa haala kanaan cufuu dandeessu jechuudha.
akkasuma kanarraas cufeen jira waan ta'eef foon keessa seeni ni banamaa jechuudha. Akkamitti immoo irratti deebisuu dandeenya kan jedhu amma iddoo kanarratti jechuudha keessa seentaniitti deebistu. Akkasumatti keessa seentanii kanarraa yoo deeffachuu barbaadan akkanumatti irra tuqxu sanaa booda irratti isinii deebi'aa jechuudha appiin keessan. Yoo immoo jechuudha karaa kanaan immoo karaa kunuu gadi qabdanii tan ammoo yoo balleessitan seetingii keessanii jechuudha. Karaa kana immoo yoodhuma appii san keessa seentan daataa sun irratti isinii deebi'aa jechuudha. Karaa appilikeeshinoota kanaa appii kana keessa seentanii irratti deeffattu. Garuu karaa nama seetingii keessa isinitti agarsiise seetingii as keessa seentanii otoo hin taane appilikeeshiniidhuma sana yeroo gadi tuqxanii seentan daataan irratti isinii deebi'aa jechuudha. Isinii gala jedhee yaada haala kanaan namni amma dhumaatti viidiyoo koo hordofe ni galaafi jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu akka irraa barattan abdii qaba. Aga viidiyoo biraatti walitti deebi'utti turtii gaarii qabaadhaa. Viidiyoo koo laayik godhaa. Nagaan tura.